Tiyaanda jedhamu qaba malee jara ammaa akkana taatan jechuun mirga hin qabdu jedhaan tokko kan lammaffaa immoo fakkeenyaaf yaa khatiibaa keessatti magaalaa xixiqqoo akka magaalaa Dafinoo akka magaalaa Qilxufaarraa khatiiban baanaa jira laa akka magaalaa Bottoo Bashaashaa akka magaalaa Guurawwaa akka magaalaa Dalloo akka darbee magaalaa xixiqqoo kun magaalaa xixiqqoo keessatti waa'ee tiiktokii awwaardii haasa'uu jechuun ajandaa uummanni quba hin qabne baadiyyaan quba hin qabne maal inni jechisiisudha. Baadiyyaan hin beeku nagaa rabbiitiin taa'aa jira waan ati jettu kana sititti jira waan magaalaan gurguddaan itti jiru kana waan addunyaan itti jiru kana magaalaan nagaadhuma baadiyyaan nagaadhuma rabbiitiin taa'aa jira ajandaa bicaa biraa bocamee itti kennu. Ofumaaf ajandaa ta'uu dha'ee. Kanaaf warri dubbiin kun ilaallattu immoo ishii warruma magaalaa gurguddaa keessa jiru maa jennu. Akka ummata islaamaatti achi keessaa qoonni keenya maali? Akka ummata islaamaatti ilaalchiin waan kana qabnuuf maali jechuudha malee walitti qabaa ummataa dhufuu hin dandeessu. Dhufuu hin dandeessu. Ummanni xiiqii keessa galee waan sila hojjechuu hin qabne hojjetaayyuu. Xiiqii keessa galchita. Isaayyuu yeroo kana keessa jarri filatanii godhanii miti ati moo maaliif yeroo sanaaf bakka kennii tare ati moo maaliif gootere ati moo maaliif qooda keessaa fudhattere gaafiileen qabu isa kan haa jechuudha. Kanaaf warri nuti magaalaa gurguddaa keessa jirtanu akka ummata islaamaatti dorgommiin kun bocamee achi keessatti kenname. Teekinooloojii jaarraa 21ffaa keessa jirra. Kan namayyuu irraa dhorkitee hin dandeenye keessa jirra. Kan namayyuu itti ajajjiyaan hin dhaqu itti dhorkamee irraa hin danda'u namni yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Haraara namatti gadhiifamee jira miti. Waan kana keessaa qoonni islaamaa miidiyaan akkaataan itti fayyadamaa jiru tokko kana lammaffaa immoo yeroo hunaasoo kana nama meeqa dhaggeeffataa jira jetteettaa inni si jaallatu qofa si dhaggeeffataa isa siif qaama qabu kan yaada qabu qofa si dhaggeeffataa yeroo haasoftu kana isa sirraa waa baratu qofa si dhaggeeffataa yoo dhaggeeffatu akkanaa dubbiin lakkiibboo inumaayyuu warra silaa siif yaadaa si dhaggeeffaturraa warra dhaggeeffatu caala. Akkana laatti warra akkana kana innani akka kootti yeroo deebiftu tokko naamusa keenya nu akkana jenna akka islaamaatti akkana jenna hadiisni akkana jedha quraanni akkana jedha akka islaamaatti wanni akkanaas immoo ta'ee ture wanni haaraan hin jiru ta'aa ture baroon tun jiru waan ta'aa ture kana leenji'aa dhufa muuxataa dhufa dagaagaa dhufa guddataa dhufa babal'ataa dhufa waan babal'ataa dhufe kana keessaa ati immoo akkaataan deebiftu nama hadhaa ta'uu qaba. Tokko immoo isa ulamaan keenya haramaa faraara irratti walitti deddeebisaa jiru kana keessaa waan daganne qabna. Waan daganne guddaa tokko qabna. Tokko yatiima ta'uu kee na agarsiisa. Akka zabanni kuni zabana uummanni yatiimaa abbaan qabu waan abbaan qabne irratti abbaan barbaade keessuma haasa'u wayii fakkaata. Waan yatiima wayii hin jiru. Waan yatiima kana bar namni mataa qaqqabateetuma ofitti qabee ajirii qaba jedhee ajrii qaba jedhee qomoo ofitti qabee ergamaan rabbii si yatiima ofitti qabu kana jedhaniiru jedhameetuma deemama akkana natti fakkaata natti. Maaliif jettee yoo jettan immoo wanni haramaaf halaalaa gisee ka'e muhimmiidha yeroo kamiinuu ka'uudhuma qaba. Yeroo kamiinuu ka'uu qaba yeroon filattu siin. Ajandaan dursameeti si ga'ee awlawiyyaataa fi inni kaan walitti ilaalameetuma godhama yeroo kamiinuu ka'uu qaba hin ka'allee gaaruu akkitti yatiima ta'an tokko akkuma nama jedhee ka'e ulamaan gisee kophaa gadi ba'eetuma bal godheetuma waan barbaade jedhu waa lama nutti oomishame rakkoo lama nutti oomishame amma wallaalaanii amma ulamaa Harargee jedhama ulamaa Baalee jedhama ulamaa koo jedhaan jiru namni inni ijoolleen Arsii haasofte ulamaa koon jedhu ulamaa Arsii jedhaa jira akkana buufannidha dhagaartanii yeroo ulamaan Jimmaa ta'u ulamaa Jimmaatu jedhama malee ulamaa koo jedhaan jiru namni kana oomishanne dhagee. Akka ijoolleen keenya ulamaa koo hin jenne godhame jechuudha sa'aatii kana keessa. Kanammoo an deemee biraan naqu ulamaadhuma keenya godhe. Akka ulamaa koo ijoolleen hin jenne kan godhe ulamaa keenya. Dhiifamallee naa godhan of olchaa akka wallaala kootiitti garuu akkanatu naa galee maal dhiifa akkana jettee yoo jettanii silaa utuu ulamaa koo ta'e maal akkanaa godhuun isinitti himu. Utuu ulamaa koo ta'e wallaalaa ta'e naasaa jira la. Waa tokko hin beekuun fa naasaa jira. Ulamaan kan koo wal waama. Gaaddisa qaba gaaddisa jalatti wal argu. Yeroo fillee kun gaaddisa qaba gaaddisa keessatti wal argu jalatti wal argu qaba. Harargeen Jimmaa waamutti maa haajaa keetii yoo sagal deebi'aa ooltaa
haajaa keessanii homee qaaddisaa baadhu faawoltu farangaa keessanii baaftanii utuma baajetallee dhabdanii dhimmi kunis yaachisee jennaan yoo inni baha baalee ilamee ulama baaletti dabu bilbilee kottu mee haajaa way mari'annaa marii uummata irratti dhiitee kan harkaa malaas na kottu ila si galee inni Gujii jiru inni Boorana jiru inni Jimmaan jiru inni wal waamee yoollee baajeta barbaachise illee waammee qaqqabalchiisu atta si galee waa biraatiif mari'ataa ba'e ajandaa godhee yatiimata wanni si agarsiisu hundinuu gabbayee qopha qophaarratti fatwaa banate bal hundinuu gadi beekaa keenya immoo beekan afaan lamaa sumnaan kan eenyu fudhata gaa wallaalaan kan eenyu fudhata akki silaa ta'u inni hin ta'u jedhus inni hin ta'a jedhus bakka tokko targuu barbaanna fila bakka tokko dhufeeti gaaddisaa qabaa si galee isii kanallee gaaddisaa isii kanallee gaaddisiin isii kanallee nu ta'uu deema hin dinne numatu waliin qabne numatu yaada dheeraa yaadaan jira amma ijoo wallaalaa keenya ulama baalee jechisiifne ulamaa koo jechuu dhiifne ulamaa asii jechisiifne ulamaa koo jechuu dhiifne wallaalaan silaa wallaalaadha keessa moo nama afaan kana haasa'u nama afaan kana bare ajandaa jidduu keenya nuu kaa'u barbaadu jira yeroo haasa'amu kana immoo isa si jaallatu qofa isin dhaga'u yaa ulama inni isin jibbus ajandaa isinii kaa'a qaayidaan jira qaayidaan ajandaa kun akkam kaa'ama beektaa Awurooppaanoo kan addunyaanii gaafa uummata Islaamaa eessa jiran jettee geejii salaaluu barbaadde waan nuti itti qabdi yaadachiif nu himne waan itti nuun jettu qabdi waan nu gootu qabdi waan nu yisiifattu qabdi beeyna umurii keenya keessa argine biyya kana keessattis yeroo waan nuun jechuu barbaadanii bakka nu ajandaa wayii maal uulaa ta'edha ta'anii ishii uumame miti fatwaadha dhimma amantiiti dhimmi amantii hin qalladamu dhimmi amantii hin qoosamu dhimmi amantii isattiin ulamaa ofii tuffatanu miti isattiin ulamaa ofii kabajamu yeroo kana kan nu ulamaa barbaannu iyyuu yeroo kana kan nu silaa ulamaattu haajumnu yeroo kana kan nu silaa beeka akkanadha jedhamee haasaa walii galaa isayyuu hin ta'u akkanaa miti haasaan akka hin barbaadu an barbaadee fituun ta'e lakkumti immoo amantii hin barbaadu jennaanii magala caambayeeti የጋራ አቋም ያደው ሊገላ ወሎ ድፍቴት ናኖን ካባ ድፍቴት ትግሬን ድፍቴት ማልታ ዋንጉር ጉዳይ ለጀም ገባሜ ኢሳዩ ገመከለ ወለቲ ወጨስ ማኑ ከይሳ ወለቲ ወጫ በር ሲላዩ አላዋዋሙን በይኑ ቤተኒ ማነ ከይሳ ወለቲ ወልገራፋ ወለመል ማነ ተወለለባ ወለመል በከቲ ገለለቡን በይኑ ምቲ ይሰበከኑር ካፉ ደምና ማነ ከይሳ ተወለለባ ወሉ በሩኩነኑ ወሉ ማቱሙ ደከን ከኛ ወጂን gaafa hojii harkaa bade gaafa karaa dheeraa deemuun harkaa bade walitti deebina beekamaadha kana qofaa miti gara fuuldurattis ajandaan sii baay'ee gaa'oo gaamalloo gabbaatiituma qofaatti hin ta'u akkanuma jedhaa walta maa ulama koomaa rabbii jedhaatii hadaraa rabbii maa shan iyyaannu kudhan iyyaannu kanaaf nu waa biraatti fuulitti deemaa irraa ilaa bilbila jira ilaa abalukoo waan akkasiiti wanni kun silaalatti kottu wal ga'ee goona dararaa siitii fi hammina sii ilaallaa kottu hindufa wallahi hindufa inni eessatin dhufa inni dhimma isaati waan ta'eef inni machaaraan dhufa inni maal asoosaan dhufa si galeera dubbiin inni arbaa minciin dhufa inni naannoo guraagee inni dhufa tokkitti keessaa waan mattee ilaam majlisaan marettee majlisaa jirtaa miti waan akkanaa walitti qabi akka uummanni keenya sana booda kan wallaalii dhagahuu qabu ati gabbaatee fi tokko irratti jetti wallaalaan gabba'ee afaan wallaalaa siin jedha afaan wallaalaa wallaalaan gabba'ee beekaadha wallaalaa jedha wallaalaan gabba'ee beekaa ittiin tuffata nu hoo bursitti haajumnaa yaa beekaa nu hoo rakkoo kana caalu bursitti haajumnaa ganaa eenyutu wal waamee waliin haasa'aa ati kophaatti gabbaatee miidiyaa banattee biiroo qabda akkana jedhaa gabbaatee waa jedha hoo akka islaamaa akkuma kanaa akkam akka taanu hin qabnu koree hin qabnu silaa yatiima jedhee raamati eeguma immoo yatiima ta'e muhammumti yatiimaa moo walii galee moo abbaan ta'uushi utuu sila abbaa qabaate wanda yatiima jedhee utuu sila abbaa qabaate namni abbaa qabu kabajaa qaba inna yaa abbaan qabaa bar jedha sila eega kun immoo hin taane hamaa walii qofa galii amma wanni nu taane kun waan hamaa taane bara borusi ulamaa baluuti jedhamu dhufaara ulamaa kooti jechuun dhiifameera wallaalaa keenyatu immoo akkana jedha warra moo lama gorora liqimsee immoo ati ulamaa kooti yoo isa eessaayyuu dhufte beekaa hamma waa'ee kan kootiif yaadu waan na dhowwamu sirraa dhagahu waan ani itti ajajamu sirraa dhagahu eega akka ta'e namni si amanate kophaatti gabbaatee ati tiktook irratti jechuurra
sibiratti yoon arge maal qaba shee alii jimmaa sibiratti yoon arge maal qaba shee musaasu alaayoon sibiratti arge maal qaba shee kamaaliin yoon arsiirraa fi shee jibriiliin sibiratti arge maal qaba doktor jiilanii fi shajjiidhaa fi ulamaa baha yoo wal biratti arge kunoola yegaara maamadaa milkiintu jira namoota dhabdanii nama dhabnee maa walitti guurrattanii sheesiraa ijoollee namoota waa beeka gurraalee qimsee jedhamu walitti qabatanii teessanii miidiyaa amma itti wallaalaa keenyaan ajandaa tokko itti kennitan kana nuun danda'ama yoo dhaabbattanii jettanii akkanatu akka miti yoo jettan maal qabaatee jennaanii kophaatti wallaalaa keenyatti ajandaa kennitanii jechuun maggaafiidha rabbiina sodaannu ilaa wallaala koo eegaa wallaaluun jiraate wallaaluu kee mumaay wallaaltaga salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ayya Bamcha.